Gizutiyo, welcome to Gizutiyo. Baga nagaan gara Gizutiyo dhuftan. Waaqayyo oolchaadha, of kolchaadhas. Seenaa dhugaa barnoota guddaas of keessaa qaba. Yeroo tokko tajaajilaa tokkotu iddoo fagootti tajaajilaaf waamame. Tajaajila isaatiif Waaqayyoon kadhachaa, macaafa qulqulluus qayyabachaa, ergaa hafuurri qulqulluun saba sanaaf qabus Waaqayyo irraa fudhachaa ture. Maarree tajaajila isaatiif qophiiwwan barbaachisan hundumaa ala gaariitiin erga raawwatee guyyaan itti waamame sun geenyaan adeemsaaf borsaa isaa qabatee manaa ba'e. Bakka inni adeemus fagoo waan tureef tikeettii konkolaataa ittiin adeemu sana kutachuutiin konkolaataa seenee imala isaas itti fufe. Utuma adeemanii yeroo laaqanaa geenyaan magaala tokkotti konkolaachisaan dhaabee fi gargaaraan konkolaachisaa sunis namoonni hundinuu daqiiqaa 20 keessatti laaqana nyaattanii akka deebitan jechuun sagalee isaa ol kaasee ergaa kana dabarse. Namoonni hundinuus irraa bu'anii yeroo kenname keessatti laaqana nyaatanii deebi'uudhaaf laaqana nyaachuuf mana nyaataa garaa garaa seenan. Maarree tajaajilichis akkuma warra kaanii yeroo laaqanaaf bu'u borsaan isaa xiqqoo waan tureef fudhatee bu'e. Dhaqee mana nyaataa tokko seenee laaqana isaa ajajatee nyaatee herreega kanfaluuf yeroo jedhu borsaan kiisiisaa yookaan kiisiisaa keessaa maallaqni waraqaa eenyummaa isaa waliin waan hatameetiif maallaqa kiisiisaa keessaa dhabe. Haa ta'u malee keessummeessaan mana nyaatichaas herreega osoo hin kanfaliin eessayyuu dhaquu akka hin dandeenye irra deddeebi'iitiin akkasumas miira aariitiin guutameen ittiin mormuu eegale. Haa ta'u garuu tajaajilichi borsaa waraqaa eenyummaa fi maallaqa isaa keessa kaa'eeru yoo barbaadeyyuu argachuu hin dandeenye. Osoma kanaan wal falmanii isa eeganii waan dadhabaniif konkolaataan inni ittiin dhufes isa gatee adeeme. Waaqayyo nama isaa hin gatu miti ree. Kana gidduutti akka carraa ta'ee nama waliin tajaajilanii beekan tokkotu laaqana nyaachuudhaaf gara mana nyaata sanaa dhufe. Innis yeroo isa argu baay'ee waan jaallatuutiif walitti marmanii wal dubbisanii wal bira taa'anii haasawuu eegalan. Erga daqiiqaa 5 kan hin caalleef haasa'anii booddee tajaajilichis waan isa mudate hundumaa tokko tokkoon itti hime. Tajaajilaan hiriyaansaa sunis baay'ee gaddee haa ta'u garuu homaa rakkoo hin qabu jabaadhu waan gaarii fidha jedhee maallaqa laaqanaa sanas kanfalee fi nama magaala sanaas waan beeku waan qabuudhaaf konkolaataa ofii isaatiin yookiis konkolaataa nama beeku achiitiin gara tajaajila sanaatti isa gaggeesse. Iddoo tajaajilu sanas gahee waan isa mudate hundumaa jaarsolii yookiin gaggeessota waldaa simatanitti hime. Isaanis baay'ee gaddan. Haa ta'u garuu Waaqayyo isa waliin waan tureef sabnii fi tajaajiltoonni isa irraa tajaajilaman hundinuu guddaa itti gammadanii
isas eebbisani. Haaluma kanaan yeroo turtii achi qabus xumuree gara maatii isaattis haala gaariitiin isa gaggeessan. Kan darbee qofaatiin xumuramaaree ammas gara manaatti yeroo dhiyaatu waan rifaasisaa fi gadda guddaa laphee nama cabsu tokkotu isa mudate. Mooraa inni ganama nagaa keessaa ba'e, mooraa inni yeroo darbe nagaatiin keessaa ba'e, gadda guddaatiin guutamee maatiin isaas boo'icha guddaatiin guutamanii osoo boo'anii dhagahe. Naasuu jabaa keessa waan galeef waan godhus wallaalee miilli isaa wal xaxaa gara qe'ee yookaan mooraa isaaniitti fiige. Maatiin isaa akka inni isaan jalaa du'etti suura isaa gurguddisanii kakkaahanii warri kaan immoo laphee isaaniitti qabaa hin boo'u turanii suuricha. Inni kaan maqaa isaa waamee boo'a. Inni kaan sagalee guddaatiin ni iyya. Firoonni firiyoonni isaa hundumtuu dhufanii ni iyyu. Haa ta'u garuu akkuma isa arganiin akka abjuu ta'anii gara isaatti fiiganii qaqqabanii ofitti qabaniis hammatanii waan godhan wallaalani akka abjuus ta'ani. Innis akka tasgabbaa'u ta'ee taa'aa mee taa'aa jedhee maaltu akka uumames yommuu isaan gaafatu isaanis konkolaataan isa gatee adeeme sun akka malee waan garagaleef namoonni eenyummaan isaanii baruun waan hin danda'amneef waraqaa eenyummaa borsaa isaanii keessa jiruutiin reenfa isaanii fudhatu turan. Nuyis akkuma warra kaanii waraqaa eenyummaa keetiin reenfa kee tokko finnee dhufnee awwaalle jedhanii miira gadda guddaa guutameen boo'aa itti himan. Innis kana gidduutti wanta ta'ee ture sana yaadatee borsaan isaa konkolaataa keessatti maallaqa isaa waliin akka hatame yaadatee namichi akka malee du'e kun konkolaataa kana keessatti akka malee du'e kunis nama borsaa isaa hate ta'uu baree isaanittis akka kanatti hime. Maatiinis gammachuu guddaatiin mucaa isaanii simatanii mooraan isaaniis gammachuu guddaatiin guutame. Innis Waaqayyo isa oolchaaf of golchaa ta'e kana maatii isaa waliin galateeffate. Maatiin isaas hamma gaddan gammadan, hamma boo'anis kolfan. Eeyyeen seenaa dhugaa kanarraa akka isin waan guddaa tokko bartan uumaa shakkii hin qabu. Jireenya keenya keessatti hamaas haa ta'u gaarii yeroo Waaqayyo waa godhu hundinuu gaariif akka ta'e beekuu qabna. Eebbifamaa.